Sagalee Waaqayyo gooftaa keessanii gaarii gootanii yoo dhageessan, abboommii isaa isa hani har'a isin abboomus gaarii gootanii yoo eegdan, Waaqayyo gooftaa keessan saba warra kaan hundumaa gararraa isinin oolcha. Sagalee Waaqayyo gooftaa keessanii yoo dhageessan, eebbi kun hundinuu isiniif hin dhufa, isin hin qaqqabas. Mandara keessatti, maasii keessattis in eebbifamtu. Dhalli keessan, midhaan maasii keessanii, ormaanni horii qe'ee keessanii, jabboonni xomboolaanis eebbifamoo hin ta'u. Guboon keessanii fi qoda bukoon keessan eebbifamoo hin ta'u. Yeroo gad baatan, yeroo holgaltanis eebbifamoo in taatu. Diinonni keessan warri isin irratti ka'an isin duratti rukutamanii akka dhuman Waaqayyo hin godha. Karaa tokkoon isinitti hin dhufu, karaa torbas isinin baqatu. Gombisaa keessanitti wanta harki keessan hojjetu hundumaattis Waaqayyo eebba hin erga. Waaqayyo gooftaan keessan biyya isinii kennu keessatti isinin eebbisa. Isin abboommii Waaqayyo gooftaa keessanii yoo eegdan, karaa isaa irras yoo adeemtan, Waaqayyo akkuma isiniif kakatee ture saba isaa isa qulqullaa'aa godhee isinin dhaaba. Yommuu sabni warri kaan hundinuu isin maqaa Waaqayyootiin akka waamamtan hin argu, isinin sodaatus. Waaqayyo biyya abboota keessaniif kennuudhaaf kakate yeroo isiniif kennu, achitti dhaala keessan, ormaata horii qe'ee keessanii, midhaan maasii keessaniis isiniif hin baay'isa. Waaqayyo hojii harka keessanii hundumaas eebbisuudhaaf gombisaa badhaadhummaa isa gaarii isa Waaqa irraa isiniif banee yeroo isaatti lafa irratti bokkaa hin roobsa. Isin saba baay'eedhaaf in liqeessitu, ofii garuu nama tokko irraa illee in liqeeffattan. Waaqayyo akka isin mataa taatan hin godha malee heegee isin hin taasisu. Abboommii Waaqayyo gooftaa keessanii isa hani har'a isin abboomu kana yoo dhageessan, gaarii gootanis yoo eegdan, hirra haantu malee jala hin aantan. Waaqayyolii biraa duukaa bu'uudhaaf, isaaniif hojjechuudhaafis dubbii hani har'a isin abboomu kana hirraa gara mirgaatti yookiis gara bitaatti in goriinaa. Sagalee Waaqayyo gooftaa keessanii yoo dhaga'uudhaa baattan, abboommii isaa fi seerrata isaa warra hani har'a isin abboomu kana hundumaas gaarii gootanii yoo eeguudhaa baattan, abaarsi itti fufee jiru kun hundinuu isinitti hin dhufa, isin hin qaqqabas. Mandara keessatti hin habaarramtu, maasii keessattis hin habaarramtu. Guboon keessanii fi qoda bukoon keessan habaarramoo hin ta'u. Dhalli keessan hin habaarramu, midhaan maasii keessaniis, jabboonni keessanii fi xomboolaan keessan hin habaarramu. Yeroo holgaltan hin habaarramtu, yeroo gad baatanis hin habaarramtu. Isin Waaqayyoon irraanfachuu keessanii hamaa waan hojjettaniif, inni hamma isin daftanii baddanitti abaarsa raafamaa ifaatas wanta harki keessan hojjetu hundumaa irratti hin erga. Waaqayyo biyya isin itti galuuf jirtan keessaa hamma haxaa'ee isin balleessutti dha'icha isin biraa hin hambisu. Waaqayyo yommus dhukkuba sombaatiin, dhagna gubaadhaan, dhiitaan, caamsaa jabaadhaan, gognaan, bubbeedhaan, waagiidhaanis isin hin rukuta. Isaan kun hamma isin baddanitti isin biraa hin hafan. Waaqni mataa keessan gararraatti sibiila boorrajjii hin ta'a, laftis isin jalatti sibiila hin ta'a. Waaqayyo bokkaa maasii keessan irratti roobu daaraadhaa fi hawwaaratti hin geeddara. Bokkichis amma isin balleessutti Waaqa irraa gadi hin bu'a. Waaqayyo akka isin diinota keessan duratti muhamtaniin godha. Karaa tokko isaanitti hin duultu, karaa torbaan isaan hin baqattu. Mootummoota biyya lafaa irra jiran
hundumaafis wanta jibbisiisaa hin taatu. Reeffi keessan allaattota qilleensa keessa balali'anii fi bineensota lafa irra jiraatan hundumaaf nyaata hin ta'a. Kan isaan naasisee hari'us tokko illee hin jiru. Iitaa madaa'uu isa kan warra Gibxii madaa dhiiguun cittoodhaan robbiidhaanis Waaqayyo isin hin rukuta. Isaanittis fayyuu hin dandeessan. Maraatummaadhaan, jaamummaadhaan, raatahummaadhaanis Waaqayyo isin hin rukuta. Akka nama hijji isaa jaamee dukkana keessa qaqqabatuutti isin guyyaa saafaadhaan hin qaqqabattu. Wanti isin gootan hundinuus isiniif hin qajeelu. Yeroo hundumaa hin cunqurfamtu, hin saamamtu. Namni isin gargaarus hin jiru. Isin durba hin kaadhimmattu, garuu namni biraa isheetti hin roorrisa. Mana hin ijaarrattu, garuu ofii keessanii itti hin galtan. Isin waynii hin dhaabbattu, garuu ija isaa irraa hin cirattan. Qotiyyoon keessan ija keessan duratti hin qalama, isin garuu foon isaa hin nyaattan. Arreen keessan humnaan isin irraa hin fudhatama, isiniif hin deebifamu. Bushaayeen keessan diinota keessaniif hin kennamu, namni isaan oolchus hin jiru. Ijoolleen dhiiraa keessanii fi ijoolleen durbaa keessan saba biraatiif hin kennamu. Ijji keessan guyyaa hundumaa isaan ilaaluutti hin dadhaba. Harka keessaniinis waa oolchuu hin dandeessan. Sabni isaan hin beekne midhaan isin maasii keessaa itti dadhabdanii hojjettan hundumaa hin nyaatu. Yeroo hundumaas gadi isin hin qabu, isin hin caccabsus. Wanti ija keessaniin argitan kunis isin hin maraacha. Iita hamaa isa fayyuu hin dandeenye jilba keessanitti, miila keessanitti, faana miila keessanitti jalqabee amma gubbee mataa keessanitti Waaqayyo isinitti hin naqa. Waaqayyo isinii fi mootii isin ofirratti moosiftan saba isin yookiis abboonni keessan isaan hin beeknetti hin kenna. Isin achitti waaqayyolii mukaa fi dhagaa irraa hojjetamaniif hin hojjettu. Saba Waaqayyo itti isin hergu sana hundumaa gidduuttis jibbisiisoo hin taatu. Nama mammaaksaa fi nama kolfaa hin taatu. Maasii keessanitti sanyii danuu hin facaaftu, garuu awwaannisni waan isa fixuuf muraasa hin galfattu. Isin waynii dhaabdan keessaa hin hojjettu, garuu raammoon waan isa fixuuf isin daadhii waynii isaa hin dhugdan, ija isaas irraa hin cirattan. Biyya keessan keessaa iddoo hundumaatti muka ejersaa hin qabaattu, garuu ijji isaa dafee waan irraa harca'uuf dhadhaa isaa hin dibattan. Ijoollota dhiiraa fi ijoollota durbaa hin godhattu, garuu booji'amanii waan isin duraa fudhatamaniif isin bira hin jiraatan. Mukeetii keessanii fi ija mukeetii keessan hundumaa korophisi isin irraa hin fudhata. Galaan isin gidduu jiru isin caalatti isin irratti holhol ka'aa in adeema, isin immoo gadi hin adeemtu. Inni isiniif in liqeessa, isin garuu isaaf in liqeessitan. Inni mataa in ta'a, isin garuu eegee in taatu. Sagalee Waaqayyo Gooftaa keessanii dhaga'uu waan diddaniif, abboommii isaa fi seerrata isaa isa inni isin abboome eeguu waan dhiiftaniif, abaarsi kun hundinuu amma isin baddanitti isin duukaa bu'ee isin hin qaqqaba. Isaan kun isinii fi sanyii keessan irratti milikitaa fi dinqii bara baraa in ta'u. Yeroo wanta hundumaa guutummaatti qabdan Waaqayyo Gooftaa keessaniif gammachuudhaa fi garaa guutuudhaan waan hojjechuu diddaniif, beelaa fi dheebuudhaan, qullaa ta'uudhaan, wanta hundumaa dhabuudhaanis diinota keessan warra Waaqayyo isinitti herguuf in hojjettu. Inni hamma isin balleessutti wanjoo sibiilaa morma keessan irra hin ka'a. Saba isin afaan isaa hin beekne, saba akka joobiraa balali'u daarii lafaatii Waaqayyo isinitti hin fida.
fuulli saba sanaa nama hin sodaachisa. Jaarsaaf ulfina hin kennu, ijoolleedhaafis hin ho'u. Amma achii isin balleessutti horii qe'ee keessanii fi midhaan maasii keessanii hin nyaata. Midhaan daadhii waynii, dhadhaa hejirsaa, jaboota, xomboolaas in fixa. Isin hin honsas. Mandaroota biyya keessanii hundumaa keessatti isinitti hin marsa. Kellaan keessan inni dhedheeraan isin guutummaa biyya keessanii keessatti amanattan sunis in jiga. Mandaroota biyya Waaqayyo Gooftaan keessan isiniif kenne hundumaa keessatti isinitti hin marsa. Yeroo marfamtan sana rakkina diinni keessan isinitti fidu irraan kan ka'e dhala keessan, foon ijoollota dhiira keessanii fi ijoollota durbaa keessan warra Waaqayyo Gooftaan keessan isiniif kenne sana in nyaattu. Isin keessaa namni baay'ee garraamiinii fi qaana'aan obboleessa isaa, haadha manaa isaa ishee jaalatu, ijoollota dhiiraa isaa warra afanis ija hamaadhaan in ilaala. Inni marfamuu isaa diinni mandara keessan hundumaatti fide isin rakkisu irraan kan ka'e wanti nyaatamu hundinuu waan dura dhumeef foon ijoollee isaa isa nyaachaa jiru sana firoota isaa keessaa nama tokkoof illee kennuu hin jaallatu. Isin keessaa dubartiin baay'ee garraamiinii fi qananiitti jiraachuu ishee irra kan ka'es faana miila isheetiin illee lafa ejjechuu hin jaalanne abbaa manaa ishee isa jaalattu, ilma ishee fi intala ishee ija hamaadhaan hin ilaalti. Isheen yeroo diinni mandaroota keessan marse isin rakkisu sana wanti nyaatan waan hin jirreef obbaatii isa gadameessa ishee keessaa ba'uu fi ijoollee ishee warra deessu dhoksaatti hin nyaatti. Macaafa kana keessatti kan caafame dubbii seeraa kana hundumaa gaarii gootanii yoo eeguu dhaabattan maqaa Waaqayyo Gooftaa isa ulfina qabeessaa fi sodaatamaa yoo sodaachuu dhaabattanis Waaqayyo dha'icha keessan guddaa hin godha. Dha'icha ijoollee keessanitti dhufus dha'icha guddaadhaa fi dha'icha isaan irra turu hin godha. Dhukkuba jabaadhaa fi kan dafee hin fayyine itti hin erga. Inni dhukkuba biyya Gibxii isa isin sodaattan sana isinitti hin erga. Dhukkubichis isin irra in tura. Waaqayyo dhukkubaa fi dha'icha macaafa seeraa kana keessatti hin caafamin jiran hundumaas isinitti fidee isin hin balleessa. Sagalee Waaqayyo Gooftaa keessaniif abboomamuu waan diddaniif dur akka urjoota Waaqa keessaa hin baay'attu kan turtan hamma immoo namoonni muraasi duwwaan isin keessa in afu. Waaqayyo akkuma wanta gaarii isiniif gochuuf isin baay'isuutti gammade akkasuma immoo isin honsuu fi isin balleessuutti in gammada. Biyya isa qabachuuf jirtan sana keessaas in buqqifamtu. Yommuu Waaqayyo daarii lafaa gar tokko amma gara kaanitti saba hundumaa gidduu isin hin tamsaasa. Achittis waaqayyolii makaa irraa fi dhagaa irraa hojjetaman takka kan isin abboonni keessanis hin beekneef in hojjettu. Saba sana gidduutti boqonnaa tokko illee hin argattan. Faanni miila keessanii illee iddoo boqotu hin argatu. Waaqayyochitti yaada sodaataa, hagartuu dadhabaa, garaa habdii kutatus isiniif in kenna. Garaan keessanis mamee hin rarra'a. Halkanii fi guyyaa hin sodaattu. Jireenya keessanis kan eegu hin jiru. Isa garaan keessan sodaatuu fi wanta ijji keessan argu sanaaf jettanii ganama utuu galgala ta'ee, galgala immoo utuu ganama ta'ee in jettu. Karaa ani lammaffaa deebitanii hin argitan isiniin jedhe. Sana irraa Waaqayyo deebisee markabaan biyya Gibxiitti isin hin fida. Achitti akka garbichaa fi akka garbittiitti akka isin bitaniif of in kennitu. Garuu namni isin bitu tokko illee